Ani gaa wanni duraanillee beekigaa namni tokko gizee aare maraattus namaaf baasanii waa hundaa'u namaaf baasan mush maraattuu qofa sharmuuxa namaan jaan maraattuu namaan jaan hattuu namaan jaani waan naan hin jennillee hin qabdu. Namni arrafammaan faarfame wanni niin dhufeef furmaatee wajjin tokko tahee qabeenya siisan waliin barbaadee mucaa san funyaan qabee anis nama hedduun hoyyuuta baroonni hedduun irra walii gallee jira mucaa san as baafnee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtan nagayaa fayyaadha. Akkam jirtan nagayaa fayyaa kan keessaa kan alaa kan biyya alaa kan biyya keessaa hundi keessan. Egaa warri guyyaan halkaniifitiifis warra halkan guyyaatiifis warri biyya alaabtiin baanaa beeka. Hundi keessan fayyanaa qabdanii kan waaqeffataatis kan kiristaanaatis kan muslimaa warreen amantii garaagaraa qabdan. Salaamanni fayya bararee isin bira haa ga'u. Obboleeyyan kiyya qaqqaalii akkam jirtan. Egaa obboleeyyan kiyya har'a maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolamu. Mee osoo gama haasawaa kiyyaatti hin seenne manaan itti argamu ni agartanii mana furmaatee ittiin argama. Furmaatee fi hangaa waan maal walii ta'amu furmaatee fi dacheen gaanii beeytanii. Mee isin salaamtaa isin hin jettu waan dhufneef ni hinna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya baga jiraattan isiniin ja'a kan waaqeffataatis kan kiristaanaatis kan muslimaatis baga jiraattanii hunda keessanuu isin jaalanna. Salaamtaan tiyya gaa ta'onni irraa kaate tanaaniin isin bira ga'an isiniin ja'a. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya egaa wanni fuularraan mul'atu naaf furmaates gammachuudha. Ani naafisii walitti fayyine namni tokko wal lola walitti fayya. Alhamdulillahi duraan akkanan seene dhugatti furmaateen dhiifama na gaafattee illeen didee deemana kiyyaanarraa jeeni isinilleen daawwattoonni kiyyaana arrabsitanii cinaan tokko dhugaadhaa diduun qabu. Namni waliin beeyne waan fedhe waliin ja'a. Akkasittiin firraarii lama dana deebitee akkasitti dhiifama godhee fi dhiifamni karabbiiti. Dhiifama jechuun hordoftoota kiyya namni dhiifama rabbiif jecha qofa namaan je'ee rabbii tokko jecha je'ee osoo namaan jenne rasuulaa je'e sallallahu alaihi wasallam. Dhugatti jannata gaafii hin qabu. Kanaafuu rabbi warra jannataa nu haa godhu. Akkasittiin anillee lama dhiifama gaafadhee waan takka takka hojjaasoo dhufee saniin isinii dhiyeessa. Egaa maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolamu gama haasoo kiyyaa seene furmaatee akkuma agartan sababa mucaa xiqqaa jaalattee nasirii wajjin nasirii anjalaa fuudhee rabshaa jeequmsa guddaa irra waliin turre yaara rabbi waliin nu deebisee nasirii fi isiillee ganaadhaa walitti fayyanii inshaallah. Namni waliin fayyaa karaa dadhee hin qabnu afaan tokko dubbanna. Kanaafuu obboleeyyan kiyya furmaateen dhugaa dubbachuuf afaaniin nama lallabu. Anilleen akkasuma akkuma siisan na beeytan. Furmaateen nama gaarii namni afaaniin dubbatu guma takkallee namni afaaniin lallabu gaariidha. Namni tokko tokko afaanii cal ji'eeti keessatti dubbii qabatee nama miidha. Gaarii makkisan. Namni afaaniin firraa waan dubbatu dubbateetuma sanumaa irra wayya hagaratti waan namaan qaban. Isiin nama akkasii anillee nama akkasiiti dhugaa dubbachuuf. Na beekan ijoolleen saayibboonni keenya. Amma isiin gaa qabeenya jalaa bati. Akkuma jettu wooma qabaniin namaaf qabeenya waan isiin qabdu isiin biyya namaa tana keessatti carraaqatteeti. Gaggodhattee carraaqatteeti waan rabbisii kannee harkattee wooma isii qabdu qabeenya guddaa akkasii osoo hin taane of dandeessee nama biyyatti illee waa godhatee jiru. Furmaateen nama jaba. Dhalaan takka takka dhiira hordofti. Dhiira ariiti. Akkuma beektan dhalaan toorii taarii baan dhufe yeroo kontoraataan baanu. Takka takka immoo haayoo siif beekti. Akkuma haayoo qabaachuu isii isan itti daleeteeti nama amma hogguunii fi isii tana qoradhe
nama biyyattillee manaas jaarratee ati gaa sheexaanumaa irra boolii kaase malee nama silaa Nasrii wajjin wal madaaluu miti. Isinis amma beeyte namni tokko dogongora isaa irraa deebinaan gaariidha. Dogongora isii irraa deebitee dhiifama hunda nu gaafattee jechuudha. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota furmaatii asumaan du'aa godhaaf wanni inni dhufeef furmaatii wajjin tokko tahee qabeenya siisan waliin barbaadee mucaa san funyaan qabee anis nama hedduun hoyyuuta baroonni hedduun irra walii gallee jira. Mucaa san as baafnee waan inni fadhu gaafannee akkasii qabeenya sii wajjin barbaadee tokko ta'uuf hin dhufee akkasumatti ammaas keeysaa waan jiru walirraa fixannee anis akkana shakkine anis akkaan isiin shakkine takkasiiti mee furmaatee akkam jirta silaa? Wallaahi ani kana na biratti argamu kanaaf na bira dhuftee akkana naan jechuu kanaafillee galatoomi dhiifa manaa godhuu keetiifillee galatoomi. Namni gaalolee hin araaramne namaa miti. Ani gaa amma duraas takka abdii muree hin beeku ganaafillee abdii muruu hin taa'u. Maaliif jette waaniin abdii guutuu qabuuf waaniin Oromootii hunda qabuuf tanaafuu abdii hin muruu jeetiin jira. Isinillee bagana jajjabeessitan bagana cinaa dhaabbattan akkuma jettetti nama gaa waa hate nama waa hatee fi nama diinni itti seene Oromumaa cinaa jira namumaa cinaa jira ni baaftan. Ani abdiin isinirraa qaba. Maatii takka taanee hawaasa tokko taanee dhugumatti Oromoo tokko taanee yoo harka ol qabanne hattuu qabuu dhiisee waan feeneehu nama buqqisu nama gaara diigee mana irra ijaaruu danda'u. Oromoon waan dadhabde hin qabdu haa galatoomtuun isiniin jahaane. Galatoomii asumaanuu hordoftoota hedduu hagama kiyyarraanis duraan sitti yaade. Akkuma nuti dhiifama waliin jennetti akkuma nuti dhiifama wal gaafannee Rabbooliin nu fayyisee wajjin jirutti hordoftoota kan warra si aarees afoona lallaayi du'aa godhaa jiru. Ani gaa wanni duraanillee beeki gaa namni tokko gizee aare maraattus namaaf baasanii waa hundaa'u namaaf baasan mush maraattuu qofa sharmuuta namaan jaan maraattuu namaan jaan hattuu namaan jaani waan naan hin jeennillee hin qabdu. Namni arrafamnaan faarfame. Ani isinitti naaru maaliif isinitti naarree? Dogongora kiyya guddaarraa na deebistanii jirtan waan dogongora kiyyarraa na deebisuuf natti aare hunda galatoomaan isiniin jaa naaf yaaddan malee nan arrabsine akka kiyyatti namni tokko gizee wayiirraa si deebisuu fadhe namaas ni arrabsa namaas ni tuma akka fadhee osu godhuu danda'a jechuudha. Kanaafuu gaa arra naafis yaaddaniiti rakkoo san keessaa rakkoo hadheetiin jira gaafas rakkoo keessaa dirree na baaftan amma galatoomaa. Isin Oromoon kiyya dhiifama naaf godhaa hordoftoonni kiyya hundi ilmaan Oromoo ilmaan hundi wannummaan na agartan hundinuu wanni gartee duraan naa dhimmamaa turtan hundinuu amma handacheenis dhiifama jeenitiin jira garaa gammachuun fuula bareedaan das jenne wal bira taa'u jirra. Aniituun tadhain gadda boochuu miti kalee boochuu miti arra waan dachaas qaama kiyyatee natti dhiyaateef jechuudha. Gammadeetiin isa fuula dura taa'ee garaa gammachuuf. Fiidiyoo tana arra bareedduu ta'e hordoftoonni kiyya irraa gammadan ta namni kiyya irraa gammadu waa'ee gammachuu isinii dhiyeessuuf isin dhiyaannan isinin jaa. Egaa hordoftoota keenya naafisiin gaa bakka guddaarra waliin geenye hanga mana kiyya dhuftee na qabdee lafa na darbitee. Waan hundagaa waan kute hundagaa dachaa sammuu kanaafuu arra rabbii waliin nu deebisee tokko ta'uudhaaf niin gammadaa. Isinis gammadaa ni gammadda jeetii yaada waliif fayyuu qabna. Ayya namni yoo nu gammadu baate amma booda uleenin isinii dhufa nu gammadu baannaan diina na hojii qabdanii. Kun akka itti dhageessanii. Inni sun jee amma booda moo ayyaa ani amma booda karaa jalaa hundarraa maqeetiin jira. Ayyaa isinii qajeelchalaa. Akkuma nama duuba islaamummaarraa kufrummaarraa karaa islaamummaa seenee taatee. Ayyaa amma barra waamee qarkeetiin ibiddaas dhugeeniin du'as jee. Kan hundarraan kuteemi amma gaaganaa isiniin gorsaa bara amma guddoota isiniin ta'a. Jeetii yaada inshaallah. Egaa rabbi nu haa qaceelchu guyyaa keessaa namni ni qaceelaa alhamdulillah isin nu qaceeltuu ta'ee nutillee yoo jallanne rabbi nu haa qaceelchu. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya itti nafne waa hedduu dhabdee waan itti laffaatee hiriyaa siitiif dalaydee mana kaayyattee mucaan hurree jaaniin san
jalaa fuudhee kutee namni hundinuu nu gaddisiistee jechuudha. Kanaaf cinaa dhaabbannee hattaa mucaan san magaalaa tana keessaa yoo dhaabannu ta'e nuti walitti baafnee hatta waan qabnu gargaarree cinaa dhaabbannee ishii tana jajjabeessuu qabnaadha. Sanii isa cinaa dhufee amma silaa mucaa hafuura dhageessee jirta. Numaan dhagee hafuura isaa waa bakka inni seenes hin beeku gaa'e. Egaa magaalaan guddoodha. Oguu kaafii viidiyoo irratti dhaga'u siin jaaladhaa naan jeesu magaa akkuma dhageessanitti yoo viidiyoo isaa ilaaltanii jiraattan. Ani ilaalle. Siin jaaladhaa naan jechu jira. Ani gaan hin saddaqu waan namni dura hin saddaqiniin ammas hin saddaqu. Duubaati duraan duuba nasrii isarraa walitti dhuftanii. Durumaanuu duuba yoomma siin jaaladhaan dhufu ta'e durumaanuu irratti jaalachuuf jira. Isaa beekaa kaatasanii ani nama tokko nama saayibaa hojii deemaa nama jaalatu hin dhageenyaani. Isa san dura odoon ani ittiin baafatin maana ittiin baafatirree jaalalatti jaqabaate. Eegguma sanuu. Duuba bari jaalaltii si baafachuu caalaa akka ati mucaa jaalattu ni beekaa sanumaafis qaanfachuu mala. Namni duraanis yoonii fi kasi jaalatullee ta'e qabeenya keetichi si jaalate. Mungkin ta'uu malagaa qabeenya kiyyarra jiraanni qabeenyuma saniif na jaalata malee jaalala gartee gaafa qabeenya fuudhin san siin jaaladanaan hin jenne har'a sababaan kamirratti maallaqni inni kun isaa harka keenyaa siin jaaladaa. Wanni siin jaalada juuf amma kana fakkaatutti waan fuudhees fuudheemi. Jaalalateetiin fuudhee dubbiirra diddibee akka ati irraanfattu kanaan si godhuu fadheeti. Ne maalakaa dubbumaan nuti barsan fakkaataa odoo sanuun ta'een dubbumaatti tana fakkaata. Dubbumaatti tana fakkaata. Kanaaf ammoo amma if sodaatees jechuun mala namni hundirra bobbu'uuf yaala if beekee jira. Egaa amma namni hundi itti qabsaa'eeti itti hidhannoo hidhatee taa'ee isa barbaadaaf namni hundi wanni hidhamaa san jedhaan footoo isaa walii hawwilanii feesbuuk irra gadhiisanii namni agartan nuuf fidaachuu jiranii. Dhuga amma inni sodaadha akkana jaa ammoo hurree asumaaniin dhaamsisiidhaame yoo viidiyoo kana dhaggeeffatu taate yoo qabeenya namaan deebisne tarkaanfii biraas irra fuudhamuu deema. Nuti afaan tokko dubbannaa of salphiftee ishii tanallee maqaa irra keessee waan hin taane hin jeeniini nagayaan keessaan koottu osoo nuti viidiyoo waraabne nu dubbisi. Tana ta'uu baatti humnaanis irraa fuuna na qofaa miti. Namni hundi sin lafaa ka'u jira keessaan dhuftee abooniin dogongoreettee dogongora beeytee deebitee taanaan haala wasaalaan dugda bal'asii qaba. Yookaan akka jettee Oromoon du'aan jiraan nama dhabeeti du'aan nama harkatee ni beektaa miti. Miciyoon tun dogongorte ati amma isiirra siituun nu aarsee kanaafuu duraanuu wajjin nyaattee wajjin dhuyidee har'a karaa kanaan dhufuun kee dogongora. Kanaaf akka nagayaan osoo nuyi fi tarkaanfii biraas ittiin fuudhamne karaa keenya kana dhuftuun dhaamsa siidhaama. Ammas kasin harkin hin seen si quba qabna godaatti jirtu. Hafuura isaa dhaggeetiin jiran amma. Nama hedduu dura hin dhagee dura si hojjis mari'anneeti akkaataa itti qabnu balloofaas akkasumatti nasiriis walitti si fayyifne isa barbaannee godee inni jiru baafna ammallee isatti illee hin jarjaru. Tolaan gaafannee didaa tarkaanfii qabdu mootummaatti finnee qabsiisnee irraa si fuudhuu dandeenya. Amma ati kanaaf yaadduutii wanta kanarraa hin ta'in. Injin kaddoon amma barreessin harka isinuma irratti hin dhiisee jira waan barbaadaatii fi tadeemichaatii fi silaa waan bakka inni seen hin beekneef deemeetis isaa barbaadu sinna qabu ani waqtii uun qabu dhiiseetiin jira Oromoon tijjanii jirti namni kasanii oliituu numa dhaba bakka Oromoon jirtutti har'a xiqqaatoo yoo namni walitti naaf fideehu waan namaa tana nu sana ciraa jirtu san narraa numa kafalan deebi'ee anis dalagaa seenee fayyaan qaba hin duune baheetiin jira yoo dalagaa seenee dalagadde waan namaa sanniin deebisaaf jeetii yaada. Si gargaara maal deebistu? Rakkadhu maal qabu. Yoo inni ittiin dhabamee osoo nuti jiruu rakkattu siidhi miti siitu nun beekna malee nama hedduu gargaaraa turre nuti. Hattaa nama jaarsi hiyyeettii irra facaasee du'ee gargaaru ture. Walitti qabnee yuutubaroonni hundi viidiyoodhaas hin baafne malee. Atis eegamma yuutubara taatee ganaa waa hedduu takka barta. Waan hin beekne hedduu takka jira. Tanu toorrisi duraa si barsiisa. Atillee muuxannoo ta'e tanurra qabdu hedduu qabdaati nama fakkeenyaaf diraamaa dalaguu danda'u nama filima dalaguu danda'u. Akkanumatti silaa namni hundi amma koomentii jalaan dhufanii
Aboodachee diraamaa daleessiisnaan jaan. Amma wal fayyinee jira alhamdulillahi. Inshallah. Namni tokko ta'e waa hedduu cabsaa diraamaas ni dalayna. Ni dalayna tokko taanee dalayna. Dubarsiif guddifna. Rabbaana guddisaa uummanni Oromootis bira jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya warreen chaayinaala furmaateetii fi xiyyaa fi saaree taatan akkuma keessatti sabiskiraab laayik sheer godhuu hin dagatina. Warri sabiskiraab nu gootan ammoo galatooma laayikuma godha. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota dubbii isinitti hin guddannu kanaa ol viidiyoo biraa furmaatee waliin akkasumatti jawaadeen walii taatan na fakkaatti illee nuun jiru furmaatee fi jawaadee qaadhimaa isii jechuudha. Abbaa ilmaan sadiiti. Kanaafuu viidiyoo kunni dheerate wanti fi asirratti haasoo kana eegalee san qabadheen isinii dhufaa hanga dhumaatti nu hordofaa isin jaalanna hordoftoota kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Bye bye. Isin jaalanna.